Aha, atis qabattee dhufte. Surree jilbarraan cittee abbaatu waraannataa. Deega ijoollummaatti dhufte abbaatu tattaafataa. Agaloila. Maalu jiru dhuftan. Dhuguma gosa godhaatu sini. Makiinaa kee dhageenyee dhufne. Makiinaa koo keessa dhaftanii kunoo ta'uu qaba. Kun akkasuma ta'uu qaba. Kun makiinaa hodhaa kolgitanii fiigaa dhuftanii akkasuma ta'uu qaba kunoo. Ati illee uffata bichuu dhaqaarte. Kasiin jedhu kana mara eessaa guurtee fidde? Tiyya takkitti maa siin jedhe kana mara eessaa walitti qabdee fidde siin jedhe duuba. Gaaffisitti ta'uu danda'a. Siinis gaaffisitti ta'uu danda'a. Maaliif yeroo baay'ee uffata haaraa qofa yeroo uffadhu waan na beektaniif uffata moofaa kana gaafan fidee dhufu maali gurbaan kun waan kana eessaa fide waan jedhamu gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Angaruu xinnoo ishee jijjiirama fiduu barbaadenidha. Uffata haaraa uffachuurraa gara uffata moofaa uffachuutti jijjiirama fiduuf jedheeni karoorsee murteessee gara hojiitti seeneen jira. Kas. Illee kama miicuuf walitti baasa. Imaanuma akkatti qulqullina argatu maanuma. Tiyya kana garuu ras bakka bobaa isii jala laal garkanaan citteerti waan ta'eef isii akkas irra keessaan fiddeeti bareechitee naa hodhita. Rakkoon qabu iftii koo maamiti maali kana kee ishee kana jettee maal isheen hundase yerootiin aduu kana keessa daddabiiti dhaqiituu roobni sitti dhufin Lakkiin daddabiiti galoo dhaqii dafte akka isheetti sababan dachaaseen finnee fitu baay'ee sitti fakkaate malee utuun dachaasee fide laa kun laa shamizii ja'a baay'ee xinnoodha surree afur shurraaba afur xinnoodha kanuma naa hodhita baay'ee miti xinnoodha. Hodhi? Anatu si hodhaa? Xinnoodha maalli baay'ee miti galoo. Maalan godha? Galoo akka gootu yoo hodhitee fi jalqaba maallaqa haga inni sii kafalu wajjin waliin dubbatta. Garuu waan isin dhibu an faddaalaadha. Nama wayyaa hodhu miti. Nama komishinii argatee qarshiirraa waa argatee bula malee ani faddaalaa miti. Namuma wayyaa hodhu na gootan misin. Maali galoo kunoo erga faddaalummaanis erga deemte manuma oolaa harta gidduu kana. Atumtu waa hojjette yoo argatte sii wayyuu. Siuma benneet ani inni gaarii deedu gurmu waa'ee argachootuun ta'een iyyuu inni waan gaariidha garuu hojii faddaalummaa koorraa akkana dagachiifne maanan godhatu obboleessa kooti silas garaa sittiin jabaadhu garaan koo orgoodha waan itti rakkattu hundumaa sila dhaabbachuun barbaada maanan godhu qabu meecha kennime. Laalitti maallaqaa walii galii jalqaba. Lakki maali? Ila booda immoo waja keessa hin beeka ishee parsantiidhaan hin baasa gidduuti isheenan beeka surreen meeqa jette surreen meeqa jette surreen afur. Surreen afurii? Jaakettiin Jaakettiin lama. Shurraabi lama. Shamiziin 8. 8? Namaan kan maatii gadi ta'eef kan obboleessaa gadi ta'eef waan badaa solle sittiin kaasu qarshii 300 nyaalatta. Wanticha hara gifti. Sirrima ila tolaan mana obbo Tolaa keessattuu hafeera. Gifti. Anaa fi galoo gidduu jaalala jiruun beekta jechuudha. Anaaf galoo jechuun bara yuunivarsiitii jirru kaafne haga har'aatti gaaf tokko ati badi ati jaamitu waliin hin jedhin jaalalaan wal kabajnee wal jaalanne nama wajjin jiraatee har'a ga'edha. Har'a ka'ee matoonni wantoota xixinnoo akkasii kanatti qarshiin si kaffalchiisa faanaan jedhe anuu garaan kooyyuu na namanu na kolfisiisa faanaa ammayyuu inni na kaffalchiisuu yaade kolfi lafarra gangaladhu kolfi na gochaa yeroo inni na kaffalchiisuu yaade. Kasiin jedhu ati garuu dhuguma qarshii kaffalchiisuuf yaaddee? Atis siinis akka wanta sin kaffalchiifnetti yaade. Guyyaa tokko osuma kan isheen makkana sitti kaasinis yaadachiisetini qarshii fidee ishee gaafa sanaa yaada sirkaati. Itti walii galeera. Satamma jetteetti itti walii galte. Dhibba sadiitti miti? Dhibba sadiitti walii galteetta. Bakki. Anaanis gaaf tokko na yaadachiistee akka qarshiin harkaa fudhattutti walii galeera.
nuni akka muuxannoo faddaalummaa keenya irraa argannetti maamiltoota keenya akka ogummaa dandeettii isaaniitti akka amala isaaniitti ija adda addaatiin ilaalla si galee isa amanamaa ta'e isa amanamaa hin taane jechaadha. Kanaafiyyuu ati immoo isaan keessaa warra dursanii kaffalanii badamta. Kanaafi qarshii 300 dursitee kaffaltaa jechuudha. Galo. Maal abbee maali galo akkas nama wal caalchisu. Maali tokko gubbas ka'anii tokko gajjallaa kaa'uun. Badasi. Si. Har'aaf kalee qabaayii eega wal caalle anaafsi. Awwaluma wal caalla. Ela an gubbaa san jira ati gajjallaa kana jirta. Jalqabuma wal caalla. Ani quban qabdu moo? Galo. Meegaa maal sitti fakkaate? Wanti hundumtuu mareedhaan hiikamuu danda'a. Waliin haasofnee atis gama keetiin hir'isi. Anis immoo waan gochuu qabu yoo jiraate nan godha. Meeqa kaffaluu amma? Amma duukaatee mana foodhaatti geessite qarshii 1,000 galii sirkaan fuudhamaa sirbu. Qarshii 1,000 galii sirkaan fakkisanii. Ayi galo. Bisadii. Haadhatii. Waan isaa anaanii uffata suphaa na uffachiiste of immoo dhaqee haaraa bitachuufi. Maal natti qarshii 300 sitti baay'ateeti moo? Giifti. Maal si dhibee ishiin? Maal si galchee amma anaafati gar tokko goruu qabna iyyuu dhabeettamiti. Maaliif? Maal si ilaallata? Galaasaa wajjinidha kan haasa'aa jirru laa. Wantichi galaasaa tolcha miti. Isa anatu kaffala. Siin maal si ilaallata? 300 naa kafali siin jedheeti 300 isaa kafalu akkamitti dadhabdaa dhagaaffi? Galo. Hir'isi meeti irraa amma jechuun walii agallu laa. Barcumni wanti inni hin furre hin jiru laa. Barcumarra teessee waliini maree atteennan wanti hin furamne hin jiru. Isa dhuman qam ila isa citaa bu'aa si gala dhagaata asiifachi butaa hir'isuu hin qabne 299 ila isa citaa hin qabne isa hir'isuu hin qabne isa iyyuu gatii masi jaalladhuu fi gatii waa hin barsiisa naatti kaaste maleessa hir'isuu isaati. Maarree hir'isee maarree? Kun ibboo jechuudha. Daldaltu cimtuudha dhuguma. 300 irraa 299. Galo. Amma waan biraa dhiisiiti. Dhibba keessaa ba'i. Tasa walii galuu hin dandeenyu. Dhibbuma hin ta'u. Dhibbuma keessa hin ta'u. Dhibba keessaa gadi bu'i. Waan immoo. Beenu dhibba dinaati hin bu'u maleen. Hafuratu. Hafuratu sokko. Maal kun hafuratu? Sabaji. Kottu. Deemee jees. Mee kottu mee. Garaa muunuma nyaata. Ani la isa hojiirra hin jirre gidee taphatta malee jechuudha malee. Akka isa hojiirra hin jirreettee si dhibba keessaa gadi bu'inaan gettaa kanaan haala abbee. Isa ka goonu egaa. Waan tokko dhugaadha dubbachuudhaa fi gatii irra kadhee gatiin hojiin hin jirreefi malee dhugaadha jalatti na agartu. Ani arraba koo si'a tokko isaa 10,000 fuudha. Isa dhuma hin qabne dhibbarraa gadi bu'inaan jette miti qarshii 90. Maalum gula. Kana mara suphaa hodhaa ooltee moo? Maa inni 90 iyyuu. Ani immoo meeqan kaffala beektaa? 50 kaffala. 50? Deem, sokkina bira. Ija kuduraa deem. Ija kuduraa deem isin jedhe. 50 naa jedhaa kun? Si. 50 qarshiidha moo? Elaa 50 jedheeraa yoo naan ta'utte dhimma geetti. Na waamtee naan garuu deebi'a. Ijaansi arguun barbaadu maleen. Ijaansi arguu. Na waamtee naan innu. 50 naa gitti. Innu fulaan dhimma geetti. Hindubi asin deebi. Ila dhugaa yoo waamte ati sareedha. Sareen gadi yoo. Sareen gadi yoo waame. Ilaame waa mulata. Diddamatti na dabula. Diddamatti balee torbaatamu naa godhe koo torbaatamu naa godhe gaariidha. Waa mulata. Gurmu. Naguu taanu. Gurmu. Maal ta'e? Gifti. An garuu kan isin jedhu
si'uma tokko maaliif bilbilli keeniyyuu jechuun si'uma si'a tokko I love you sin jaalladha bareedaa koo maal si jedhee haasa'uun arguun maaliif barbaachisu yeroo santuu geenye ani xobbeedha hin geenye yeroon koo wachuu barbaadde moo maalidha kan si madaalu ahaa ati kiiloogiraama hedduu baasta giifti ani garuu mee nama ta'e tokko yaaduun na ajjeesuu fedha faayoo yaadee du'uuf hin jedha eenyu faayoo koo yaadee du'uuf hin jedha faayoo akkatti faayoo yaadu mirga eenyutu sii kenne faayoo yaaduufis ta'e faayoodhaaf yaadda'u mirgi ana malee namni mana kana keessa qabu eenyudha eenyutu sii kenne mirga ittaa eegifti ani mucaan kun obboleettii koon sin jaalladha siin du'a jechaa ture gaafuma isheen biraa deemtu akkamitti amma kana irraanfate jettee akka sammuun kee hin jeeqamneef jedheen akkasiin jedha malee badaadhuma haga kana jaalala faayoodhaaf nama raachuna keessa jiraate miti faayoo irraa jaalalli na qabee jetteeti ati inni lafa dhiitaa baate suni kijiba ta'uu isaatiire garuu lakki ani akkasittis immoo fudhatiin garuu la wantini sitti mu barbaadu ilaalchiin faayoodhaaf qabu guutummaatti kan obbolummaa simmiti faayoo dhaggeeffadhu isa dhugaa natti himta faayoo jaalala akkamiitiin jaallatta ani mee uffata yeroo dheeraa ture yeroon argu natti tola nan gammada na mirqaansa qaama koo guutuutu limmoo barbaadi naan jedha maali mooramu jettaati si wantoonni naannoo kooti ta'an hundumti isaanii sababa lamaaf ta'u maaliif maallaan hin jettu tokko na barsiisuufi inni lammaffaa ammoo na akeekkachiisuufi mii jedhime mii adu ba'aasa hime haasaan kee kun yarra waama gadi fiduuf jedha mii haasa hime jaalala obbolummaatiin jaalattamoo jaalala karaa biraatiin jaallatta kanuma naa deebisi faayoo moo eeyyeen faayoo faayoo moo eeyyeen faayoo karaa biraan jaalladha ila dhugaan siin jedha yeroo dhumaatiif sii gaafadha gaaffii kan faayoo karaa obbolummaatiin jaalattamoo karaa biraatiin jaalatta ay gifti yaaddoon kee naa gala ati yaaddoon kee inni guddaani anaaf faayoo gidduutti jaalalli yoo eegale walitti dhufeenyi anaaf si gidduu jiru jeeqamuu danda'a hiriyummaan dhugaa keenya baduu danda'a wanti jedhamu xinnoo ishee akkasi dhiphisunaaf gala garuu dhugaan baay'ee tamane tokko sitti mu anaaf faayoo gaafa isheen mana kana dhufte gaafa wal barree eegallee anaaf ishee gidduutti jaalala kan biraa osoo hin ta'in jaalala obbolummaa qofa ta'uu akka danda'u isheenis ani sirriitti beekna turre gaafa jalqabaa walitti himne garuu qoosaadhumaaf akkuma mana keessatti waan taphachuufi malee faayoos jaalladhee isheenis amma kana jaallattee waa jaalala obbolummaa isa dhugaatu anaaf ishee gidduu jira kan homaa hin shakkin geetti si amanu dhugaa keeti isa dhumaan sitti beekana dhuguma sitti